Abba! Abba! Maali? Nyaata akkanan gaafan inni ganamaayyuu distii guute buqaa'ee sii jira. Karaa manaa kaffalee jira jettee sobdaa isirumaayyuu. Almana kanatti birrii dhuma daaksiffattanii nyaattu moo? Tole gaa maqaan koo artist Tasammaa Galataan jedhama. Karakteriin koo Obbo Tufaadha. Obbo Tufaa jechuun abbaa maatii sanaati, abbaa warraati jechuudha. Akkuma mata dureen isaa dallaa keenya jedhu kun dallaa keenya keessatti immoo waa baay'eetu jira, iccitii baay'eetu jira, waan hin hubatamne, waan hin ilaalamne gara fuulduraatti dallaa keessa waan baay'ee waan jiruuf aniyyuu hawwiidhaan eega dallaa keenya gara fuulduraatti waan guddaa uummanni keenya illee ilaaluu danda'a jedheen yaada. Akkuma kanaan dura beekamu diraamaa nuti hojjechaa turre sirees diraamaa yookaan immoo tiraajedii waan adda addaadha. Amma garuu kana keessaa baanee gara seetkoom uummanni keenya illee xinnoo ishee bashannanuu qaba, kolfuu qaba jennee yaadne karakterii yookiin immoo sabaranna keessaa baanee gara seetkoomitti dhufne uummata keenya wajjin waan guddaa tokkorra keenya waan baay'ee tokkorra waan ajaa'ibsiisaa tokko hojjenna jennee abdii godhannee hojjechaa jirra. Hojii kanarraa akka oodiyensiitti kanan ilaalu uummanni keenya akkuma duraan jedhe isa barame keessaa bahee waan haaraa arga jedhee nutillee kaleessa kan hojjechaa turrerraa baanee seetkoomiidhaan dhufnee uummata keenya kana gammachiisuudhaaf jennee nutis waan haaraa finnee waan dhufneef uummanni kunillee waan haaraa hin barata jennee seetkoomiin akka afaan oromootti isa jalqabaati waan ta'eef waan jalqabaa kana immoo uummannis irraa baratee nunillee nu jajjabeessee waan irrattis immoo nu gorsee waan itti guunnu immoo boriif of jijjiirree guddisaa gara fuulduraatti akka deemnuuf uummanni keenyas nu cina dhaabbate waan guddaa tokko hojjenna jennee abdii kan godhannu. Maal mana kanatti birrii dhuma daaksiffattanii nyaattu moo? Kan amma nyaachaa jirtu kun goofandi dhatiisa sababeessite moo? Maal hojii makeetu sobuudhaan? Maali Obbo Tufaa? Ilaala! Namatu jira kaasuu. Keessa namatu jira. Shunkurtii moo maal jettanii? Lakki jechuun isaa Obbo Tufaa shunkurtiin akka malee mi'aaye. Asumatti oomishamu moo? Isatuma dhimeera asumatti oomishamu. Amma malee mi'aaye. Amma immoo hin jiru siruma isaayyuu. Hin jiru. Shunkurtiis ta'e qullubbiin egaa akka laayyotti hin argamu. Sirri. Hin jiru. Ani simtu beeku. Wanta adda isa godhu amaluma diraamaa ta'eeti. Diraamaan seetkoom kun diraamaa isa baratame keessaa addadha. Yeroo hojjetamu waan addaati. Akka sakaanii yookiin immoo akka isa diraamaa tiraajedii keessa keetti waan gaddite miti. Haaluma salphaa ta'een kan hojjettu isa kana immoo baruudhaaf waan guddaa si barbaachisaa. Gara sana keessaa baatee illee gara kanatti dhufuudhaaf iyyuu akkuma aktariitti iyyuu waan guddaa tokko anaaf iyyuu barumsa guddaa kan naa kennedha. Wanta guddaa irraa hojjedha jedhee yaadaa jira. Aniyyuu hojii kanaaf hojii jalqaba koo waan ta'eef seetkoomiin akkuma aktarii tokkotti iyyuu anaafis isa jalqabaatti jedhee waan yaadu waan guddaan irraa baradhaa waan guddaas immoo irraa barachaa jira. Dhuguma waan baay'ee diraamaa baay'ee hojjedheera akka tiimiitti yookiin immoo akka gareetti diraamaa dallaa keenya yookiin immoo seetkoomii diraamaa dallaa keenya jedhu keessatti waan an argee wajjiniin hojjechuu hojiidhaaf sammuu tokkoon bobba'uu waan hojjetamu barbaachisu hundayyuu hundumtuutti qophaa'ee dhufe bakka jedhametti sa'a jedhametti guyyaa jedhametti hojjetamee jaalalaan tokkummaadhaan hojjetamaa jira waan ta'eef kunillee gara fuulduraatti baratamee cimeetti deemuu qaban jedha karaa kootiin. Diraamaan kun diraamaan seetkoom dallaa keenya jedhu kun yeroo gabaabaa keessatti afaan oromootiin TV OBN irratti hin jalqaba waan ta'eef hundi keessanuu bakka jirtanitti walaa gargaaru daawwannu habashannannu hagammannu jedha isinillee nu jajjabeessan nuti sincina jira amma dhumaattu waan haaraa kana koomedii seetkoomii kana hundi keessanuu ilaaltanii akka gammaddan barbaada. Nutillee waan qabnu amma dandeenyu gara fuulduraatti cimsinee hojjennee isin gammachiisuudhaaf qophii keenya xumuraa jirra. Isinis immoo karaa daawwattanii ilaaltanii kana caalaatti immoo akka hojjennee akka isin gammachiisu
nu cina dhaabbadhaan jedha. Akkuma duraan jedhe warri TVdhaan nu daawwachuu hin dandeenye YouTube irratti illee nu argattu waan ta'eef hundi keessanuu subscribe gochuudhaan karaa keessaniin gahee keessan ba'a jenna. Asumaanis afaan keenya aadaa keenya haguddisnu walumaan wal malee maal qabna jedha. Jireenyatti fakkaatu. Fireendota biraan naqa. WhatsApp adda badhaatu. Anaan WhatsApp. Karaa manaa kaffalee hin jira jettee sobdaa isrumaayyuu. Waa'ee intala dallaa keenyaa sun si haasofsiisu. Waa'ee adda badhaatu moo? Maal taate? Maal mana kanatti birrii dhuma daakisfattanii nyaattu moo? Dhufaa iyyi. Anis hojii barbaachisan si bira dhufe. Haalaan hojjettuun jedhe malee hojjetaan jedhe. Maalumaafuu maal hojjettan? Afachu kan amma nyaachaa jirtu kun goofan dhidhaatiisa sababeessite moo? Ati gad deemtu? Ati moo jaanjoftu? Oh my god! Milky ko! Abbaan koo bade. Drama kana sponsor gochuudhaan oomishaaf tajaajila keessan beeksifadhaa.